daawwannaa kanaan haalli baruu fi barsiisuu manneen barnootaa keessatti maal akka fakkaatu nyaata barattootaa kenna tajaajila buufata fayyaa qophii biqiltuu bunaa fi pirojektoonni hojjetamaa jiran miseensota koree dhaabbii caffee Oromiyaa dura teessoo koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa adde Mastaawot Faayisaatiin durfamuun daawwatamanii jiru. Tajaajilli buufanni fayyaa magaalaa Gaangaa kennaa jiru gaarii ta'uu fi daawwaan dhukkuba busaatiif kennamu hanqina qabaachuu akkasumas kutaan tursiisa haadholee ulfaas akka mijatu gaafatan adde Mastaawot. Kan ilaalle tokko buufata fayyaati kan ilaalle ciminni jiru akka jirutti ta'e dhimmoonni sirraa'uu qaban immoo kan jiran ta'uu isaati kan ilaalle isa keessaa tokko bakka tursiisa haadholee ulfaa ilaalchisee wantoonni kutaa sana keessatti guutamuu qaban kan hin jirre ta'uu isaati kan ilaalle fakkeenyaaf nyaata isaaniif dhiyaachuu qabu keessaa waanuma muraasa qofa kan dhiyeessanii akka fayyadaman taasisaa jiranu kun dubartoonni gaafa mana isaanii dhiisanii bakka tursiisa sanaa seenan yoo xiqqaate waanuma manatti argatan nyaata argachuu danda'uu qabu kunuunsa barbaachisaa ta'e argachuu qabu waan ta'eef naannoo sanatti hanqinni kan jiruu fi sirraa'uu qaba kan jedhuuf jara kaasnee deebinee jirra. Karaa biraatiin faarmaasiidha kan ilaalle buufatuma fayyaa sana keessatti faarmaasii daawwannaa taasisneen kan jiru ummataaf qaqqabsiisaa jiru garuu immoo hanqinni qoricha hamaan kan jiru ta'uu fi keessattuu qorichi busaa gonkumaa faarmaasii sana keessa kan hin jirre ta'uu isaati kan ilaalle kun qaamoleen dhimmi ilaallatu dhimma kana hiikuu keessatti gahee isaanii akka baatan asumaan ergaa koo dabarsuu barbaada. Itti koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa adde Eebbisee Firdisaas barnoonni bu'uura guddina biyya tokkooti manneen barnootaa daawwataman keessatti harcaatii barattootaa xiqqeessuu fi qabxii barattootaa fooyyessuu fi haalli barnoonni itti kennamaa jiru gaariidha. Hanqinoonni kitaabaa tokko immoo jiru suni furamuu qabu jedhan. Yoo ilaalle kutaa 8 keessatti baay'ina barataa 43 keessa barataa 40 dalee jira. Kana jechuun qophii barnootaatiif harcaatii malee barataan akka barachaa jiru barsiisonni dhaloota biyya kanaa bor gahomsuudhaaf hojii isaan qindoomanii hojjechaa jiran kutannoo isaan qaban waan baay'ee nama jajjabeessu jennee fudhachuu hin dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf ijaarsi daree dabalataa hirmaannaan uummataa tattaaffiin barsiisaa qophaa'ummaan barataa bira wanti namatti tolu baay'ee gaariidha. Hanqinni gama biiroo barnootaatiinis jira dhiyeessii kitaaba irratti uummanni dhaloonni keenya safuu fi kaleessa cabe sana deebisuudhaaf barnoonni gadaa barnoonni safuu qorannoodhaan sirna barnootaa ta'eetu baratamaa jira garuu dhiyeessii kitaaba irratti hin jiru. Nyaatni barattootaa manneen barnootaa keessatti qophaa'u kanaan dura hirmaannaa hawaasaatiin walitti kan qabamaa ture yoo ta'u sana hambisuu fi lafa manneen barnootaatti irratti oomishni garaagaraa oomishamaa jiru bara itti aanu salphaatti nyaata barattootaa qopheessuuf fayyada. Kun hojii fakkeenyummaa qabu aanaa Abbayyaa keessatti daawwannee jedhan miseensi koree dhaabbii kana adde Saadaa Ibraahim. Kanaaf wanni lafarratti argine bakka tana wanni adda bahe keessaa tokko wanni adda godha daawwii naannoo biraatii fi kanarraa. Tokkoffaa inisheetiivii ruuziin inisheetiivii mootummaan qabate haaree keessaa tokko inni lammaffaa inisheetiivii inni qabate kana milkeessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa akka jiranii fi kana qofa osoo hin ta'in manneen barnootaa irratti ooyiruu manneen barnootaa kan waliinii qaban irratti oomishni kun gaafa oomishame nyaata barataatiif kan qophaa'aa jiru. Kanaaf nyaata barataatiif hektaara 70 keessaa hektaarri 60 ol ta'uu midhaan garaagaraa oomishanii istooratti galfatanii bara dhufurraa eegalee hawaasarraa deeggarsi hirmaannaa uummataatiin nyaanni sassaabamu sun hafee of dandee manneen barnootaa nyaata barataatiif akka dhaleessu taasisuu fi qophii kan godhaa jiranii kun egaa qulqullina barnootaa eeguu irratti hojii gaariidha waan jajjabaachuu qabu waan ta'eef nutis kan daawwanne kana akkuma argitanitti ruuziin kun faca'ee torbaan tokko jechaa jiranii boqqolloo kanaas waluma faana kan facaasanii kanaaf haala gaariidhaan biqilee waan jiruuf asumaan kunuunsa barbaachisu taasisa oomisha gaarii irraa waan argataniif kun hojii boonsaadha jajjabaatee itti fufuu qaba.